Namni hedduun dhugaa kana hin beekum. Du'a Natsaannet keessaa icciitiin guddaa dhokatee jira. Har'a dhugaa kana ifan baasaa hanga dhumaatti na waliin turam. Natsaannet jechuun namoota hedduu fi gadda guddaadha. Duunni isaa sababii maalii fi eenyu faana wal qabatam? Namoonni hedduun waan dhagaan qofaa odeessum. Garuu dhugaan jiru namoota muraasaa qofaatu beekam. Guyyaa inni du'e bakka inni ture namoota waliin ture wanti baay'een nama rifachiisum. Ragaa guddaan akka mul'isutti sababiin du'a kana kan odeeffame irraa addam. Egaa mee dursaa artistii Natsaannet Warqinee eenyu akka ta'e wajjin ilaallam. Artistiin beekamaa bashannanaa fi qoosaa isaan beekamu Natsaannet Warqinaa du'aan addunyaarraa boqote. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmed dabalatee namoonni fi qaamoleen garaagaraa gadda isaanii ibsaniiru. Natsaannet Warqinaa tasa boqochuu isaatiin gaddinatti dhaga'ameera. Natsaannet keessummaa simannaa bara haaraa 2016 hidha haaromsaatiin qophaa'e irratti qooda inni qabu yeroo hundaa nan yaadadha. Hundi keenya bara haaraa gammachuun akka simannu nu taasisee ture. Maatii fi dinqisiifattoota isaaf jajjabinan hawwa jedhaniiru. Artistii Natsaannet waggoota muraasa darban televezyiinii EBS irratti sagantaa የቤተሰብ ጫወታ jedhamu qopheessaa fi dhiyeessaa ture. Sagantaa namoonni jaallatan keessaa tokko ta'ee kanarratti qoosaa fi akkaataa inni keessummootatti haasa'uun kan isa jaallatan danuudha. Televezyiiniin EBS ibsa baaseen ogeessi aartii jaallatamaa Natsaannet boqochuusaa dursee beeksiseera. Natsaannet qopheessaa sagantaa televezyiiniin alasii taatoo ta'uun akkasumas beeksisaa dalaguunis beekamam. Haa ta'u malee dhibee irraa buleenii tasa addunyaa kanarraa boqoteera jedhe EBS Global ibsa karaa fuula Facebook isaa baaseen. Natsaannet kanaan dura diraamaa fi fiilmii garaagaraa irrattis hirmaateera. Televezyiiniin EBS akka beeksisetti Natsaannet bultii kan ijaarrate yoo ta'u abbaa ijoollee sadiiti. Natsaannet kanaan dura maatiin isaa biyya alaa Ameerikaa akka jiraatan miidiyaa irratti ibseera. Dhaabbanni televezyiinii EBS gadda isaa ibseera. Waayilanii fi kanneen isa dinqisiifataniif jajjabina akka hawwu ibse. Ministeerri aadaa fi turizimii Itoophiyaas ibsa baaseen gadda isaa ibseera. Artistii Natsaannet magaalaa Finfinnee naannoo Huraahelii jedhamutti dhalatee guddate. Yeroo mana barnootaa sadarkaa lammaffaa jiru hojiiwwan fiilmii tiyaatiraa kan ittiin sadarkaa kanarra ga'e eegale. Kanaanis taatoo fiilmii, hojii koomedii qopheessaa fi dhiyeessaa sagantaa televezyiinii, seenaa fiilmii fi sagantaa dhiyeessuun artistii dandeettii qoosaa isaan beekamtii guddaa argatedha. Fiilmiiwwan afaan Amaaraa dalage keessaa City Boys, Saalaan Naaggiraati, Yaanchiw Leebaatu, FBI, Master X, Chompee fi kaanis jiru. Tiyaatirri Fireeshmaanii fiilmii uummataa waliin isa wal barsiisedha jedha gabaasni miidiyaa biyya keessaa FBC'n baaseen. Ergaa gara sagantaa televezyiinii dhiyeessuutti makamee booda sagantaa የቤተሰብ ጫወታ jedhu televezyiinii EBS irratti hojjechuun jaallatamummaa guddaa horateera. Kana malees beeksisaa adda addaa hojjechuun artistii hedduu dinqisiifannaa argate yoo ta'u hanga guyyaa du'a isaa kanaatti ogummaa isaa guddisuu nama dhamaa ture akka ta'e seenaan jireenya isaa miidiyaan EBS baasee kan ibsu. Duunni isaa erga dhaga'amee booda qaamoleen adda addaa gadda isaanii ibsaa jiru. Kun waan namni hin eegne ture. Namoonni baay'een yeroo kana gaddaan boo'aa jiru. Dhugaa guutuu akkan dhaggeeffanne shakkum. Ati waan kanarratti maal yaaddam? Dhugaa kana amantaa koomentii keessatti naaf barreessi. Viidiyoo kana namoota biraatti sheerii godhi.